Akkam jirtu naguma nagaa keessanii nagaan isiniif baay'atu. Hagadhuma viidiyoo kanaatti yoo nu waliin turtanii yeroo koo bakka hin taanetti gube jettanii hin gaabbitanii kanas gaaraantii isinii laannaa. Kallattiidhaan gara viidiyoo kanaatti isin geessa. Maatii ajaa'ibaa tokkotu ture. Maatiin kun abbaa manaa, haadha manaa, mucaa durbaa tokkoo fi dhiiraa tokko qabu. Mucaan durbaa kun baay'ee colleedha. Baay'ees qara. Mucaan dhiiraa yoo jabaa ta'e illee hin dubbatu. Haati hundumaa karaa amantii hiikuu barbaadu. Abbaan nama baay'ee dubbatu. Nama hin dubbanne nama hundumaa karaa amantii ilaalu walitti qabanii mana jaalalaa maatii kabajaa godhanii jiraachisaa jiru. Maqaan mucaa isaanii kun Lalisee jedhamti. Guyyaa gaafa tokko mana isaanii kana keessa sagantaa tokkotu ture. Sagantaa kanarratti namoonni baay'een mana keessa taa'anii hordofaa turanii. Hoggaa kana Laliseen gaaffii tokko abbaa isheef dhiyeessite. Ababbaa yeroo baay'ee televezyiyoona irratti nagarra. Miidiyaa hawaasaa adda addaa irrattis nagarra. Namni baay'een gaafa haasaa godhu kitaaba of booda tuulee haasa'a. Baranneerra jechuu isaaniiti moo barumsaa fi nu kakaasuu isaaniiti? Jettee gaafatte. Abbaan Lalisee xaranga'ummaa mucaa isaanii beeku. Waa malee akka isaan gaafannes beeku. Yeroo argachuuf jetta yaada isaanitti dhaga'ame battalatti dubbachuu hin barbaanne. Kanaafiyyuu gaaffiin kee kun anaa fi gaaffiidha. Nama baay'eefis gaaffiidha. Isheedhaan jedhanii. Laliseen garuu akka qoosaatti gad isaan dhiisuu hin barbaanne. Huutee isaan qabde. Yoo xiqqaate yaada kee naaf ibsi waan sitti dhaga'ame jette. Hoggaa kana karaatti miliqan gaafa yaadanii. Haadha kee gaafadhu. Isheedhaan jedhanii. Haati Lalisee dhimma kana ta'anii hordofaa turanii. Dhimma kana caqasaa turanii. Gaaffii kana hin deebisu hin jenne yookaan Laliseen nan gaafanne hin jenne kallattiidhaanii. Warra kitaaba of booda tuulee haasa'u isaanumaanii gaafadhu. Anaaf garuu haqa Oromoo haasa'u taanaanii dhimma Oromoo dubbatu taanaanii eelee sibiilaa qiraacii harataa yoo kaa'anii dubbatan illee nan caqasa jedhanii. Laliseen utaaltee baatee dhattee haadha isheetti marmite. Baguma haadha koo taate jettee qabdee isaan raafte. Jecha isaanii sirra deebitee. Haqa Oromoo dubbattu taanaanii dhugaa Oromoo dubbattu taanaanii eelee sibiilaa qiraacii harataa yoo keessanii dubbattan illee isin caqasna. Kitaaba maqaasaa fi gosa isaa hin beekne of booda kaa'uu hin namayina jette. Abbaan Lalisee duraan dubbachuu didanii. Nama mul'ata hin qabne isinirraa qabu. Mee baa ilaala. Bitaa fi mirga keessanii qalbeeffadha. Hundumtuu mul'achuuf kaata. Mul'ata garuu hin qabu. Jedhanii. Yoona kana dubartiin teessee isaan caqasaa turte. Haasaa isaanii akka addaan hin kunne gaafa bartuu gidduu galtee haasaa ishee gaaffii ishee isaaniif dhiyeessite. Gara abbaa fi haadha Lalisee ilaaluun. Akkuma isin beektanii abbaan manaa koo ulfa otoo hin ta'ee jiruu na dhiisee deeme. Kunoo waggaa tokko booddee dhiifa manaa godhinaan jechaa jira. Maal na gorsitu?
jettee gaaffii addaa kaaste lalisee xarangaatuun yeroo hin fudhanne. Of eeggadhu ishee kabiraa ulfeessee dhufe ta'a jettee obboleessi lalisee ni kolfe. Eeyyee ani qoosaan jiru. Hanga isheen sun deessutti si bira dhufe ta'a. Moo sitti bareedee laata? Jette yoona kana garuu hundumtuu ni kolfe. Haati lalisee dhimma kana dhagaa turanii gurra isheetti siqanii itti hasaasuuni. Dhiirri bara si'anaa erga gaa'ela dhaabbatee boodallee iji isaa tasgabbii hin qabu. Sareedha ni sagaagala. Garaagarummaan jiru beekuu fi beekuu dhabuudha. Isheedhaan jedhanii abbaa lalisee jecha haadha manaa isaanii hin dhageenye. Murteen keenya homaa siif hin godhu. Sila maaliif deeme? Amma maaliif dhufa? Yeroo isa waliin jiraachuu murteessitu kana dhiigi isaa qulqulluudha. Inni immoo qoratamuu fi eeyyamamaadha. Amma yeroo deebi'u dhimma isaa kanatti gaabbee deebi'a moo? Yoo lammaffaa si ulfeessuu fi dhufaa jira ta'eoo gaaffii kana hundaa deebisuun ulfaataadha. Garuu nuti si waliin hin jiraannu, kan waliin jiraatu si'i. Kanaafiyyuu bitaa fi mirga ilaaliitii kan sin gaabbisiifne murteessi. Isheedhaan jedhanii yoona kana lalisee nammas utaaltee gidduu galtee irra dibaan barbaachisu waan akkas jedhamu hin jiru. Lapheen durbaa yookaan dubartii xaawulaa sitti fakkaate moo gaafa cabe kan suphamu? Seeti liji libbee xaawulaa አይደለም ተሰብሮ የሚጠገን waan akkas jedhamu hin jiru. Namichi kaleessaa rakkina keessatti si dhiisee deeme isumaayyuu immoo mucaasaa otooti garaadhaa qabduu kan si dhiisee deeme har'a dhufee maal sii godha? Kun dhufee si waliin jiraachuu dhiifama si gaafachuu miti, miilla isaa cabsanii hari'uudha. Itti araaramuu hin qabdu jette. Otoo laliseen kana haasaa jirtu mucaan durbaa tokko boo'aa ol seente. Mucaan durbaa kun erga gaa'ela dhaabbattee baatii 5 qofaa mana abbaa laliseefaa kana kiraa fudhattee jiraatti. Haarusa haaraadha jechuudha. Boo'aa abbaan manaa koo yeroo jalqabaa amalli isaa gaarii ture. Bulee ka'ee natti jijjiiramaa dhufe nan shakke. Bilbila isaa irraa ol hin jedhu. Bilbilli isaa kun koodiin cufamaadha. Har'a akka tasaa ta'ee kunoo amma rafaa jira. Kunoo tilaa bilbila isaa kana gaafan ilaalu mucaa durbaa tokko waliin sin jaalladha jedhee walitti haasa'aa jira. Jettee yoona kana laliseen ammas utaaltee kun gorsan barbaachisu takka kan baatii 5tti shamarran kan biraanii sin jaalladha jedhee oolee bulee warshaa dhukkuba garaachaa fi maadaatii sirratti ijaara. Dafii miliqi jettee dubartiin duraanii abbaan manaa koo ulfatee na dhiisee deeme dhiifama godhu moo dhiisuu jechaa turte suni gaafa gaaffii intala ishee haaraa kana dhageessu lafaa kaatee. Namichi anaan ballaadha jedhu kan keemboo falataadhuma jala kaa'anii galagashanii jedhani jettee gara barbalaatti qajeelte. Yoona kana abbaan lalisee maal jette? Isheedhaan jedhanii isheen isirra deebitee hundumtuu kan maraachuuf deemu dursee maraachuu kootu na maraache jedhe maraatuun jedhanii. Balbala ishee cufattee qajeelte.
intalattiin boo'icha isheetti fufte. Haati lalisee ofitti qabanii hin boo'in eeyyee faarfannaa Daawit qulqulluu isaa yoon dukkana gidduu deemellee hin sodaadhu situ naa wajjin jira jedhee yaadadhu. Amanaa malee hin sodaatinaa jedham jechisaa yaadadhu. Gooftaan ta'e nu gargaaru teessoo isaarra jira. Kan Daani'eliin qaaruu leencaa keessaa baase, kan Anaaniyaa abidda keessaa baase, kan Alaazaariin du'aa fayyise si waliin jira hin sodaatin. Homaa tokko hin sodaatin. Eegumsi isaa amansiisaadha. Eegumsa isaa siifa baay'isu. Isheedhaan jedhanii yoowwana kana obboleessi lalisee duraan dubbatee hin turre. Isin immoo osoo mannaqin galtu silaa yoona kana yeroon keessan yeroo haanimuunii keessan ture. Isin haanimuunii fuutanii haanibuurtii gootanii jedhe. Dhugaa dubbachuuf taanaanii biddeen nama quubsu eelee irratti beekama. Osoo hin naqin galuu nu haa oolchu. Osoo hin gahin deebi'uu nu haa oolchu. Nagaadhaa jennee gaariidhaa jennee osoo nagaa waliin gaafatin nagaatti jennee nagaa walitti dhaamuu nu haa oolchu. Karaatti hafuu nu haa oolchu. Viidiyoo kana yoo jaallattan hiriyoota keessaniif qooduu fi maatii ta'uu hin dagatinaa. Viidiyoo taanuun walitti deebinaa. Oromummaan miidhaginaa. Nagaatti.